እስልምና ሙሉ እምነቴ ነው። ነብዩ መሐመድ ትርሚዝ እንደዘገቡት የትም ስፍራ ሆነ አላህን ፍራው፣ ኃጢአት ከሰራህ በመልካም ተግባር አስከትል ይጠርገዋልና ከሰዎች ጋር በመልካም ስነ ምግባር ተኗኗር በማለት ባልደረባቸውን ሙዓዝ ኢብኑ ጀበልን የመከሩበትን ምክር ያስታውሰናል። ነብዩ መሐመድ መልካም ነገር ሁሉ ሰደቃ ነው እንዳሉት ለመልካም ሥራ ተሽቀዳደሙ በማለት ቁርአን እንዳስተማረን እገዛችንን ከሚፈልጉት ወገኖቻችን ጎን ለመቆም እንሽቀዳደም። የገንዘብ አቅም የሌለን ሰዎች በመልካም ተግባር ሁሉ አማነምችኩን ሼኪ ደጀነሙ ማይን ነማ ከሚቲን ንቆይ ስላንሳ እስማፍ መስጊደ ወይ በርባደኑ ፊቆይ አሰከም በራዲሳቲ መስጊደ ወይ በርባዳ ፊ ደሚያች ተዋዚኑ ፈቆዱ ሎሊ አከመከቱሬፊ ዋን ጅሩም ሲንቲ ዋን ሚዲያ ረት ደም ኩን ኡጋስሚቲ ያገ ሚዲያ ጉዳት ይገየ ወንኒያስ ወንሳናሳን ኡጋሚ ከናፊ ኡጋ ጅሩም ሲንቲማ ኡጋናን አበለ እንጅራ ወነ ከነገሩ ቤኩ ቀብዶ አንቴፍ ሲንቲማ እዶን ሱን እዶ ጂኮቲ እዶ ጂኮ ቀናኒሳ ጉያ ሰነ ሆጂ ቀባ አን ሆጂ ጣፈን ደሜ ጫላን በሸነኑፍ ሰዓቲን ደርቤ ጅና ጀር ኢብሳይብስቴ ጀራ ወጂን ፖሊቲ ወሎ ለጀቾ አቺ ቦዴ ጀር ቀብዴቱማ ጆለን ሮሞስ ጅርቲ ጋርዶተ ከሰ ባስቴ ጅርቲ ጋራላ ሜሻራፍ ለዲቱራ ሜሻራፍ ደን ሱኒ ዴቢኡ ቀባ ዋንጀ ኒ ነቲያሶፍናኒ አኒሜሽቻ ራፉ ሲሴ ዴቢሲሴ ፊጀቾ ራፉ ዴቢሲሴ ፊ ዴቢሲሴ ሜሻ አማ ኢዶ ሰኒት ጆለን ኡፍቴ ኢጆሌ ሆማም ቤክ ijoollee iddoo biraatii dhufte ijoolletti immoo nan beeka dhiisii jechaanitu dhiisii jennaan mucaan isootti jiru dhahee kuffiseera ijoollee bakka kufeetti mucaatti rasaasni dhuka'e nan ajjeesii yoo jedhu aan hin dandeenye gidduu galee dhiisii jedhee yoo gidduu galu jor jedhee nattis dhukaasee jechuudha gara kootis akkasi qabee dhukaase kanaafuu dhugaan jiru akkasi wanni tokkoyyuu hin jiru. Iddoo sanitti lubbuun darbuullee hin danda'a. Mucaan ammas miidhama guddaarra jira. Angoo Rabbi na baasee garuu immoo kabajni walii qabu akkana ta'uun qabu. Iddoo hojii kootti akkas ta'uun qabu ture yoo ta'ellee immoo of qabuun of akka wanni hamaan balaan isarratti mudanne abbaa ibidda qabeetu murteessuu qaba jechuudha. Garuu immoo nan dandeessisne sanaaf gidduu galee mucaan nan ajjeesii yoo jedhu jechuudha. Dhugaan jiru kanuma mucaan miidhame jira anis immoo konarra darbeera miidhameera lama dhuka'ee tokko surree keessa darbee tokko immoo caafirra na argatee jechuudha. Ani waan kana bal'isuun barbaanne wanni uumame akkasii kanaafi dhugaa kana baraa wanni kun akkasii jechuudha. Jechuun naangalle waa'ee maalii haasaa ture waa'ee ijoollee wayii haasaa ture miti. Dhugaan jiru kana jedhamee akkamitti kanaan haasa'amaa jira. Viidiyoon kun kan ture natti fakkaata akka kootiitti. Dhugaa Rabbiin isin jira kan ture natti fakkaata. Garuu viidiyoo ammaati jedhamee na ergamee jira. Barattoota durbaa tokko hanga 6 baratan keessaa ijoolleen 200 mana barumsaa keessaa riisarchii godhamte ijoollee 6 moo 5 qofatu jara keessaa durbummaa qabdi nu jedhaa jiru aalimni wayi. Ijoollee kutaa 6ffaa fi kutaa 7ffaa nama 200 riisarchii goosifnee ijoollee 6 qofaatu dubrummaa qabu. Ijoollee kutaa 6 fi 7 jechuun ijoollee reefu harmiitti mayru jiru. Maal godha makaa waan barreeffide maal dubbatu miti danda'uu dha. Bara akkamii keessa akka jirru hin beekuun baricha kana Rabbiin nuuf sirreessu jenna. Miidhaan oolli halkatte muraanni keessan guutamee nahu isiniif gammanne isiniif gammadame misirroo jaalalli isaanii haalala nama hawwatuun isin haa godhu Rabbiin kan onni irraa wal jaallatu. Bultiin teessan akka taatu tan namaaf fakkeenya taatu jaalalaan ol. Mee namni akka kootitti gammadan al tokko mooraalii al tokkitti. Waan baay'ee dhageenyu keessaa inni lammaffaan immoo maal inni beektu ijoolleen walitti siirii hojjetu. Ijoolleen mana barumsaa keessatti baratanullee walirratti siirii hojjetu. Wanti kun eessaa akka fidan hin beeku. Eessaan qollee hin beeksisi. Tuqii garsiisa. Haqni garsiisa.
قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن وننزل مالنا وانا ميجر مالنا ميجر مالنا ميجر استاني أنا ميجرا استكمل إلا الدين إلا الدين جرا برجع غيره برجع غيره أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقل جاء الحق وضحك الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله walirratti inaafuun wal jibbuun akkas nu godhaa jira ka gaayyaa jechuudha jara keenya irraa kee gara ijoolleetti darbaa jira raayyaan abbaa maccaa nashidaa baasee jira kullu musliimiin wa ardu duniyaa baga gammaddan hundi keessan ooluma nashidaa raayyaa abbaa maccaa gadhiifamtee jirti baga gammaddan baga gammanne warri dibbeedhaan tanii mataan dhukkubsatan bultii 14 nu jaanjisitan armarra tetteetan nashida raayyaa abbaa maccaa gadhiifamtee waan jirtuuf hundi keessa baga gammaddan dhaqaati laalaati guyyaa nashida raayyaa abbaa maccaa qofa dhageeffannu haa ta'uti let's go like whatever raayyaa 38ffaa jettanii yoo YouTube irratti sarchi gootan isinii fidaa YouTube irraa ilaaluu dandeessu garuu gizeen akkas isiniin jedhu immoo daqiiqaa 30f silkii keessan irraa fagaachuu qabdu Ibra irriba witara fo daqiiqaa 30 blue light irraa fagaadha blue light in screen light irraa fagaadha sammuu namarratti effective baay'ee qaba screen light as frontal lobe naasiyaa irratti kulliin isaatu maaliif as biraan yaadda asin kun naasiyaa jedhama mi arabiffaan saayinsii keessatti immoo warri neuro saayinsii maal jedhani frontal lobe asin yaadda waan taateef kana irratti illee dhiibbaa qaba sigana mi neuronin fuuldura kana jiru seeraan activate into irraa haa fagaatama daqiiqaa 30 danda'amee jechuudha waa wahii dhagee alarmi maaliif guuttama siyaakastu fi yoo atiin ka'ee siyaakastu ati yaadime sirriidha alarmiin akka rafiitii irraa kaatuuf yoo sin kaasne faayidaan isaa kan biraa maali faayidaa kan biraa qaba jira jirti faayidaa kan biraa yoo qabaate komentii irratti nam tokko akka nafne komentii irratti na barreessa ዛር ለምጥ የተወሰነ ወራት ቆይቼ ግን በጣም እንዴ ደደብ የሸርሙጣ ልጅ maal jettee kaate siin sooma kana garuu kan siitoonu dhibaa waan isin dhibu keessaa nabiyyi keenya nabiyyi akka ijaatti laallannullee namni nu jalaa arrabsaa jira nama tokko lamaa qofa miti dhugaa rabbicha ammoo akka tireendii godhanii nu jalaa arrabsaa jiru waan kanaaf deebii akkamii kennuu qabna ነው ሙስሊም የሚታጠበው ነብዩ መሐመድ ራሱ ቂጡን የሚጠርገው በድንጋይ አይደል እንዴ ሶ እጅን ታጠብ ልትበል በእኛ ዘመን እንዴ ነብያችን ይሰደባሉ እንዴ ነብያችን ይናቃሉ ምን ያህል ኡማው ቢደክም ነው ምን ያህል ብንዋረር ነው በዚህ ደረጃ ነብዩ መሐመድ አባታቸው ይሞቱና እናታቸው አሚና የአባታቸው መቃብር ለመመልከት ይሄዳሉ waa isaanii beekan akka kanaatti haasa'u ijoolleen guddisa badde immoo ijoolleen reef lafaa kaatu immoo afa isaanitti afaan xaragatti nama amantii islaamaa qabatee jiru baay'ee tuffachuudha kun amantii kiristaanaa amantii ortodoksii yookaan amantii biraa miti kan jarri bakka bu'an amantii jara biraa bakka bu'an amantii jarri biraa kunoo wal kabajnee wajjin kan jiran ijoollee danuutu jiru gwaaddanyoota keenya danuutu jiru du'anii ka'anii galuutu hin jiruuf malee isa du'anii ka'anii deebi'anu fakkaata isa dhugaa nama 100 waytu foloo godhe hanga kaleessaatti asitti isa dhugaa rabbii oy inni jedhan oromoo dhuma qofammoo amaarumaa wal gargaaraniituma kaatti foloo godharan hin gaafidhaan ta'e isa dhugaa rabbii oyyaa geemii wahii taphachuu dhaqaatti immoo achitti laayivii wahii dabarsuun dhaqaara jettee isinitti himti immoo yeroo namni du'e isin foloo gootan kun iccitiinsaa maaloodha isa dhugaa rabbii
icciti waan kana maaletan achi dhaqamee achi ergaa darbu hijjirammoo geemii wahii taphatamuu dhaqamemmoo Oromoodhumaaf Amaara kanatu wal gargaaree akkanatti foloo godhemmoo jaruma keenya qofa tokkaatti namni keenya waan isin dhibu keessaa yeroo isin duutanii waan gaarii keessan himuu jaallata. Namni keenya yeroo isin duutan isin jaallata jechuudha. Wanjalli keenya kun immoo akkamitti dhiqama beektu? Yoo akka kana ta'e malee wanjalli keenya dhiqamaan jiru. Said wali bulla. Ayu tadi sebentar. Mati Kalau sama nak bersama ayu. Besok mana galgalan aja mama. Ayu. Mulai wali bulla. Ayu cuta koi. Serius kau macam. Barecha mudi nuti kabasin. Barecha mudi nuti kabah mama rak konja. Ane jarti ke di galgalan mudi nuti kabah jera cuti rajre mich. Coba ke so jimbul tu. Coba ni custa. Tu so. Atam mayo jimbul so gille. Ayu. Maal jechuudha. Said maal jechuudha. Ayu Said. Wajjin Koo jaarsaaf jaartiin galgala erga afxira booda maal rakkoo qaba. Asraar wajjin rafuun lafa rakkoo qabu. Wajjin sirriitti qorra bulan. Garuu ani fati moo amma wajjin rafni wal nagarree ni dogongorraa. Innis rakkoon qabu. Maaliif? Mana keessatti. Dogongorraa. Jaarsaaf jaartii yoo taate rakkoon qabu. Wama jirullee fakkeessaa hafe. Hin fakkaatu wantichi kun amma. Lakki namni moo natti maa. Namni natti muju namoonni natti muju. Galgalanii eeyyamama. Ayu wajjin buluun ati tolchiti gaafadhu. Boru adaamaan inni tolchiti gaafatta. Sheeka bira si geessa. Soomni seenee guyyaa 15 osoo ilmoo kanaa qabaatte osoo ilmoo qabaatte rakkoon qabu. Ilmoo waan hin qabneef garuu hin ta'u. Si galee guyyaa soomni baheet shawwaallis darbee guyyaa 15 booda hojii bulla. Kijiboo ta'e waamuu wanta maal adabamu. Sheeka biraan si geessa. Borana si geessa si gaafata. Ijoolleen taasisu jechuudha ijoollee. Malee sooma keessa. Yoo ilmoo jaarsi wajjin turanii duraan ilmoo qaba yoo taate halkan taraawee salaatanii taraawee booda wajjin bulanitti osoo subii salaanni fajriin ga'een qaama dhiqatan. Ati immoo osoo amma ilmoo qabaattee wajjin bulle ati nama subii qaama dhiqachuu miti boru sooma nan oolchi. Hayyaatu jechuun. Maaliif hayyuu? Si yaada barmaan godhanii yeroo sooma. Sooma bira. Maal taate? Bareechaa muudii nutti qaba. Manni keenya silaa gowwaadha taa'ee sillaadha. Dhugaa rabbichaanis ni jedha. Muudii bareechaa qaba. Wama fakkaatu illee hojjettanu biyyaans waan nama barsiisu illee hojjettanu. Gungume sagaltama si taajame. Gungume ijji moggaa moggaa. Gungume moggaatti wallaalu. Gungume shimbir lagaa lagaa. Gungume mormori marmaaru. Gungume sirna karraa karraa. Gungume karratti walwaalu. Wal beekan walii galuu. Harki harka harka ite wal sakaru arramni dhugaa dhibee waan araadal galu seera uumaa dabsee uumaa waa wallalu lakki lakki sii lakkaboo dafoo dafimee waaqa waaqa walooma wan afrikaa koya soreekoo ya sororakoo ولو الفانا وللنقا والغانا ويا سوريكو يا سروراكو ولو الفانا وللنقا والغانا ولوما 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 وليني ولوما 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 ميتي أما كاناني دا مكاناني ميتي سلا كاناني فكاتو Kirratti dhaabne waan qalaalii isinitti fakkaatan sun hundinuu irra deemni kan ayyoo dabarsaa bishaan dhugi sirraa dhaabbataa bishaan dhugi. Alhamdulillah rabbil alamin. Balayyoo barsiisaan bishaaniin dhuge honnoo sooma nan qabu. Wallahi osoo itti jifneen fajjisan achitti na yelaan batu achitti dhufee seejjisaa kam. Anis gisee jarri wal ajjeesan xumura isaa deemee arguun qaba. ካላችሁ አምና ይነሳል ቅዱሱ ከጠርሙሱ የሚል ቻሌንጅ ተጀምሮ ቅዱስ ጊዮርጊስ የዛን ዓመት ያተረፈውን ያህል አትርፎ አያውቅም። ሰው ለላይክ እና ለእንትን ሲል ካሳ እየገዛ ሲሰብር ምን ሲል ድጋፉን አሳይቷል። ሰዓት ሙስን ከመከራከር መጠጥና ቁምና ለምን ድርጅቱን አናከስረውም እንኳን ምስሉን ቢራ ራሱ መሸጥ ያቆማል ስንል ስድብ ነበር ያተረፍነው።
ግን ማስተላለፍ የፈለግነው መልእክት ምንድነው? አንዳንድ ቤታችን ውስጥ ያለውን ቆሻሻ ሳናጸዳ ሰው ቤት አንሂድ። እኛ ጋር በስነ አድኖችን ላይ ምናምን የሚቀልድ አካውንት እንኳን ማዘጋት አቅቱን ትልልቅ ነቢያቶችን ባንናገር ጥሩ ነው። የግለሰብ ጸብ ካላችሁ የግለሰብ ጸብ አላችሁ፣ ጨርሱ እዛው። የደሃ ልጅ አታስጨርሱ። ነገ ወንድም እህቴን ደም ሲፋሰስ ማየት አልፈልግም። ዛሬ ጾም ላይ ነን፣ ክርስቲያን ሙስሊሙም ጾም ላይ ነን። ጾማችንን በሰላም እንጨርስበት። የኑሮ ሸክማችን ይበቃል። አዲስ አጀንዳ አትስጡ፣ አታሰልቹን። ህይወት ለራሱ መሯል። እንኳን ጨው በስቶበት ወጡ ራሱ መሯል፣ ጎርንቷል። ስለዚህ አስቡበት፣ ወደ ራሳችሁ ተመለሱ። ክርስቲያን ነኝ የሌላውን ሃይማኖት አንቋሽሼ ግን የራሴን ከፍ አላረግም። akka kanaatti wal beekna, akka kanaatti wal kabajne wajjin jiraanna. Namoonni nu beeknu akka kana, namoonni nu wajjin jiraannu akka kana. Garuu miidiyaa irratti nam tokko tokko ba'ee waan hin taane gisee jedhu akkasii kana murtee jararraa malu kennamee fi dhaabamuun dirqama. Sababni isaas uummata duraa wal jaallatee wal kabajee wajjin jiraataa jiru kana akka walitti hin kaafne jennaan jarra akkasii giddeetaa adabamuu qabu jennaa. Sagantaan irraaf qabannee kanuma fakkaata. Sagantaa biraatti ammoo walitti deebinutti sin jaallatamtoota.